waa'ee jireenya. Harka fuune akkam jirtu dhageenyi badhaadha. Kun sagalee kitaabaati. Sagaleen kitaabaa keenya akkuma beekamu kitaabota gola adda addaarraa dubbise qindeessee miidhagsee kan isin biraan gahu yoo ta'u, seenaa kitaabaa kana keessattis seenaa duudhaa fi aadaalee wantoota barsiisoo ta'an hedduu ilaala. Hamma xumura qophii keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Qophii keenya har'aatiin kan ilaallu waa'ee seenaa nama Leenjisoo Diigaa jedhamu. Seenaa kana kan barreessee qopheesse Fu'aad yoo ta'u, an Habiib Hussein seenessee isiniif dhiyeessa. Nu faana turaan affeerraa keenya. Leenjisoo Diigaa beektuu laata? Seenaa qabsoo diddaa gabrummaa Oromoonni sirna gita bittaa nafxanyaa irratti gaggeessan keessaa qabsoon Oromoo Arsiisikoo Mandoo bara 1881 hanga 1887tti gaggeesse akkaan hadhaawaa fi aarsaa guddaa kan gaafate, akkasumas injifannoowwan dirree waraanaa irratti Oromoon nafxanyaa irratti gonfate keessa injifannoowwan akka Doddotaa, Albaasoo, Dibbee, Haroo, Hamoommotaa fi Laga Qalaxaati. Humni waraanaa Arsii Leenjisoo Diigaatiin hoogganamu si'a shanii bara 1881 hanga 1885tti Minilik jilbeeffachiise, kan yoomuu dagatamu miti. Fakkeenyaaf waraana bara 1884tti gaggeeffame Leenjisoon akkasumas Jaalatamee Bultumii fi ilmaan isaa farda Minilik yaabbatee kan Abbaa Daanyoo jedhamu ajjeesuudhaan hanga Dibbee fi gonfoo mataa Minilik irraa fudhataniitti kan kalaawe ture. Haa ta'u malee Minilik xinnoof lubbuun isaa baraaramtee jirti. Guyyaa sana Leenjisoon Minilikii fi jala deemtuu isaa hanga magaalaa Moojootti fardaan ari'ee biraa deebi'ee ture. Leenjisoo Diigaa harka muraa fi harma muraa aanoleetiin booda waan harka kennate fakkaachuudhaan nafxanyaan waraana akka hiikkatu erga taasisee booda hoogganoota waraana nafxanyaa kan akka Dajjaas Wasanee jedhamu ajjeesuudhaan gootummaa isaa mirkaneessee jira. Oromoon Arsii har'as ijoollee isaa yommuu eebbisu onnee Leenjisoo, harka Leenjisoo, ija Leenjisoo, gurra Leenjisoo isiniif haa kennu jechuudhaan. Kunis gootummaa fi hayyummaa Leenjisoo mirkaneessuudhaaf. Leenjisoon gosa Arsii kan Koloobaa jedhamu keessaa dhalatus kan isa guddise garuu gosa harmee isaa Abeetaa akka ta'e himama. Ilmi Oromoo Arsii tokko akka aadaa gosa abbaa malee kan haadhaa biratti hin guddatu ture. Haa ta'u malee wayita inni ijoollee turetti abbaan isaa waan irraa du'eef haati isaa maatii ishee bira fidde. Leenjisoon gosti abbaa isaa Koloomni waan isa hin guddifneef aarii irraa qaba ture. Guyyaa tokko bosona deemee ijoollummaa isaatti leenca erga ajjeeseen booda gosa Koloobaa jedhamu kan abbaa kootii naaf yaamaa jedhee eessuma isaa ajaje. Eessumni isaas gosa Koloobaa keessaa namoota baay'ee waameef. Kana booda Leenjisoon haala armaan gadii kanaan gosa abbaa isaa Koloobaa geerarsaan qaanesse. Koloomni gadi gatee Abeetni guddifatee waan boru biyya ta'u waan boru Arsii ta'u Leenjoon har'uma mul'ifate. Leenjisoon kana jedhee kan geerareef gosa abbaa isaa Koloobaa gaabbii keessa galchuuf ture. Gootummaa Leenjisoo tana guyyaa keessa dhuftee osoo hin taane tan ijoollummaa irraa waliin guddatte ta'uu umrii ijoollummaatti adamoo bahee leenca ajjeesuun isaa kun ragaadha. Gaafa Leenjisoon du'e uummanni Sikkoo Mandoo kan waabee gamaa fi gamanaa marti yaa'ee bahee manguddoon sirna awwaalchaa isaa irratti argaman tokko immoo haala armaan gadiitiin Leenjisoo faarsuudhaan uummata tasgabbeessaniiru. Innis akkana jechuun ture. Waan akka Leenjisoo homuu hin qabne warri midhaan nyaatu nuu hafne jechuudhaan ture. Hiikni dubbii tanaas Leenjisoon seenaa yoomuu hin duune hojjeteera waan ta'eef hin duune. Kan du'e immoo nuyi warra seenaa osoo hin hojjenne midhaan nyaatu kan qabsoo keenya miidhaaf bishaan ta'e malee jechuudha. Leenjisoon heexosaa irraa dhiheenyatti kan argamtu naannawa Dodotaatti akka dhalate ni himama. Goonni du'us seenaan isaa bara baraan kan jiraatu ta'a.
seenaa kanarratti wanni irraa hambifnee fi warni itti eda'uu dhabne yoo jiraatin hoof golchaa jechaa qophiin keenya kan seenaa leenjisoo diigaa har'aatiin qophaa'e kanumaan xumura. Fayyaa ta'a.